السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجم تودا في جالة توني فردفتوني برسيسا رماك. الحمد لله يعني نجحوت نجاني كي كان جال الله كوجادا بك جرت مرس نجاو. إذا دعوتو تكيا فيديو راه نكسرتي وانا نسم برسيسو. نموني واي فاي شبكة كيساني دبات هي سرتي سفسا نسني في دلنا حالا سفسا واي فاي كيساني يمكن شبكة كيساني اتدبلو اتدندسن نسم برسيس. أكاسماس واتسابين وان هاري وان جايبا وان سنت تلو في دجرا والماني نسم برسيس. Egaa daawwattoota kiyya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi nu asirra dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ool kajetturra kayyadhaadha. Barumsaan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira. Viidiyoo barumsarraa argatan viidiyoo waggaarii baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaa immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa saffisa shabakaa keessanii dabaluudhaaf jechuudha. Akka saarukatti akka isiniif dalaguuf bilbila keessarra galtanii achi booda najma murabbaa lama jaha jaha sadii murabbaa gootanii tokko gootu. Achi booda haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fide refresh wifi version kan jedhamu irratti kilikni gootanii achi booda bilbilli keessan cufateeti bana jechuudha. Isinii galee cufatee banama. Achi booda wifiin keessan akka saarukatti isiniif hojjetaa jechuudha yookiin shabakaan keessan jechuudha. Isinii galee anamma garuu rekardii waan waraabutti yeroo irratti kilik gochuu hin danda'u jechuudha. Namni irratti kilik godhe bilbilli akka haarawatti cufatee banataa jechuudha. Achi booda shabakaan akka saarukatti akka ajaa'ibatti saffisaan isiniif hojjetaa jechuudha. Itti aanuudhaan waatsaappiin waan haarawa fidee jira jechuudha. Waan bareedaa fidee jira. Waan fideen isin barsa garuu dursa waatsaappii keessan abdeet gochuun dirqama jechuudha. Isinii galee pilaastorii keessan keessa galtanii cheekii gochuu qabdan jechuudha. Haala kanaan pilaastorii keessan keessa yentanii abdeet yoo isin gaafate haaromsuu qabdanii jechuudha. Yoo haala kanaan oopinii isiniif fida jechuudha. Isinii galee yoo garuu abdeet isin gaafate hanga haaromsitanitti waan kana isiniif fidu jechuudha. Waatsaappii keessarra galtanii achi booda yeroo nama tokkoof sagalee erguu barbaadan jechuudha. Achi booda wanni sagalee ittiin ergitan tana gad harkaan qabdanii achi booda qulfirratti ol ni buutan jechuudha. Isinii galee yeroo haala kanaan qulfirratti ol buutan jechuudha. Asirratti wanneen geengoon tun isiniif dhufti jechuudha. Isinii galee wanneen kun kululleen sun asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Tun nama duraan hin turre jechuudha. Amma waatsaappiin egaa abdeet tahee waan tana fide jechuudha. Isinii galee faayidaan ishiidhaa hoo maalisa jedhuuf ammoo sagalee erguun duratti jechuudha. Fakkii kulullee sanarratti harkaan yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan sagalee san erguun duratti jechuudha irratti kilik gootanii dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Haalaan kun ammas irratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Isinii galee egaa achi booda sagalee keessan cheekii gootanii raawwattanii seendi gochuu dandeessan jechuudha. Yoo sagalee san keessa dogongorri jiraate asirratti jechuudha fakkiin dileettiidhaan jirti dileetti irratti kilik gootanii itti balleessanii jechuudha. Isinii galee kanaafuu duraan sagalee yeroo nama argitan jechuudha erguun duratti dhaggeeffachuun hin danda'amu ture jechuudha. Amma garuu haala kanaan salphumatti sagalee keessan dhaggeeffattanii cheekii gootanii egaa cheekii gootanii raawwattanii yoo sagalee sun sirrii ta'e erguu dandeessanii yoo immoo sirrii hin tahin dileetti gootanii akka haarawatti waraabuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadamaadha. Egaa daawwattootaan kiyyaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif gochuun dagatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.